Waltajjiin fuulaa walhubannaa mootummaa fi hawaasaa cimsuun misooma saffisiisuu keessatti shoora olaanaa qaba jedhame. Waajjirri koominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Adaamaa waltajjii fuulatti kumataa fi komatamaa walitti fiduu qopheessuun hawaasa kutaa magaalaa Dambalaa waliin dhimmoota rakkoo bulchiinsa gaarii ta'an irratti marii gaggeesse. Saganticha irratti kan argaman itti gaafataman waajjira paartii badhaadhina kutaa magaalaa Dambalaa obbo Fayyisaa Lammii haasaa baniisaa taasisaniin waltajjiin kumataa fi komatamaa jiraachuun rakkoowwan kenna tajaajilaa fi bulchiinsa gaarii wal qabatee hawaasa biraa ka'uu akka furamu taasisuun mootummaa fi uummata gidduutti hariiroo gaariin akka jiraatu taasisuuf waltajjiin fuulaa jiraachuun murteessaa ta'uu himan. Itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Adaamaa fi bakka buutuun caffee uummata magaalaa Adaamaa adde Aminaa Inkuush waltajjiin fuulaa walhubannaa mootummaa fi uummataa gidduu jiru cimsuun hawaasa misooma biyyattii keessatti shoora olaanaa qabaachuu danda'u uumuuf kan gargaaru jedhan. Ergama koominikeeshinii keessaa inni guddaan sirna koominikeeshinii bu'aa qabeessa diriirsine uummata mootummaa jidduutti walhubannaa gaarii uumuudha jechuudha. Koominikeeshiniin mootummaa dubbii himaa mootummaati, afaan mootummaati. Waan uummanni dubbate mootummaa biraan ga'a, waan mootummaan dubbate immoo uummata biraan ga'a jechuudha. Waltajjii komataa fi komataman fuulatti wal arguun dhimmoota rakkoo bulchiinsa gaarii ta'an irratti mariin gadi fageenyaa kan gaggeeffame yoo ta'u, hawaasni kutaa magaalichaas hojiileen bu'uuraalee misoomaa hedduun kan hojjetamee fi hojjetamaa jiraachuu kaasanii haa ta'u malee amma saanaalee kutaa magaalichaa keessatti rakkoon bishaanii, ibsaa, daandii fi kenna tajaajilaa irratti rakkoon jiraachuu kaasanii kun immoo furmaata waaraan itti kennamuu qabaas gaafatan. Aanaaleen magaalatti babal'ata kun hundi isaanii rakkoo ibsaa yoggaa jedhe ibsaaniin bada. Qoree teeknikaa waajjira ibsaa yoo dhaqanneetoo finnee dhufneen cirraashi kan hojjetanii mati balleechanii deeman. Deebi'anii ammas immoo gaafa bilbiltee waamteetoo immoo koottaa naa hojjedhaa jetteen maallaqa si gaafatu. Yoo maallaqa san kenni ammas balleechee deema inni dhufa dhagisee bilichadhaa takka turuu hin baddi. Akkanatti uummanni keenya burjaajaa yeroo jiru argaa jirra waan ta'eef. Inni biraa dhumarratti rakkoo bishaanii dhugaatiiti. Bishaan piroojeektiin bishaan magaalaa Adaamaa guddichi jira. Bishaan kun akka uummata fayyadutti uummata guutuu Adaamaa inni obaasa jedhee yaadamaa haga ammaatitti keessaayyuu aanaan qarqara jiran haga ammaatti bishaan argachaa jiranii gaariin birrii 25 haga 30tiin nutti gurguraa jira. Maaliif tajaajila kana faraqaadha illee akka ta'u maaliif nuuf furuu dadhabe kan jedhu yaada kennuu barbaade galatooma. Wanti jiru hundi isaatu gaariidha. Biyyi teenya ammayyaa jirti, eeyyeen ammayyaa jirti. Eenyutu fuulduratti ceesaa jira? Dargaggoo kana gama gaachana sirnaatiin gama milishaan hiriiruun nageenya isaa kabachiifachuudhaan eegsifachuudhaan nageenya paartii isaa kana akka fuulduratti ce'u taasisuudhaan kan asiin ga'e dargaggeessa kana uummata kana uummanni manni irraa diigame kun akkamitti ilaalama fuulduraafoo kallattiin taa'amuu fi qabu maalidha yookaan immoo kallattiin teechifameef jira jechuun barbaada. Itti aanaan hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Dambalaa obbo Dirribaa Dhaabaa yaada fi gaafilee hawaasa irraa kaan akka galteetti godhachuun kan irratti hojjetamu ta'uu kaasanii akka kutaa magaalichaatti hojiileen fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan hedduun hojjetamaa jiraachuu dubbatanii komiin hawaasa biraa ka'ee sirrii ta'uu himuun tajaajila si'ataa fi haqa qabeessa ta'e kennuuf itti qufiinsa dabaluuf xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'uu ibsaniiru. Akka kutaa magaalaa Dambalaattis ta'e akka magaalaa keenyaatti akka naannootti akka biyyaattis hojiiwwan babal'aan hojiiwwan gurguddaan hojjetamaa turanii jiru. Barri 2018 bara itti ol ka'iinsatti jenneeti qabanneeti kan hojjechaa jirru bara milkaa'inoota gurguddaa itti argannedha jechuudha. Bara hidha haaromsaa itti eebbis pirojektoota gurguddaa akka addunyaatti akka biyya keenyaatti immoo qambara hiyyummaa nurraa kaasuu danda'an bal'aan isaa itti jalqabaman waan ta'eef nuuf barri 2018 bara ol ka'iinsaati. Kana sirriitti namni qabachuu danda'u qabaata jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhina kutaa magaalaa Dambalaa obbo Fayyisaa Lammii akkanatti fuula wal arganne marii gaggeessuunii fi rakkoowwan bulchiinsa gaarii akka kutaa magaalichaatii fi aanaalee keenyatti jiran waliin furuuf mariin murteessaa ta'uusaa asumaan ergaa goosni dhaamuun barbaada. Gama biraatiin dargaggoonni keenya bal'aan as keessatti kan argamtanii dubartoonni keenya abbootiin gadaa abbootiin qe'ee as keessa kan jirtanii kanaaf mariin keenya bakka hunda gahaa jechuudha.
Injifannoo argame tikfachuu fi tuufsiisuun kan danda'amu komii hawaasaa irraa dhiyaatu qixa sirrii ta'een yoo kenna tajaajila si'ataa ariifataa fi qulqullina qabu kenname qofa jedhanii kanaaf immoo hooggansi sadarkaan jiru xiyyeeffannoo kennee hojjechuu qabaadhaaman itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii magaalaa Adaamaa Aadde Aminaa Inkush kallattii fuulduraa ka'an keessatti. Mootummaan injifannoo guddoo biyya kana keessatti galmeesse hundi kennaan beekna. Injifannoo dhufe kun uummata kanaan dhufe jechuudha. Injifannoo kana tuufsiisuuf rakkoon xixiqqoon tuffatamuu qabu. Dhimmoota xiyyeeffannaa barbaadan jedhee paartiin badhaadhinaa kaa'e keessaa tokko nageenya. Nageenyi jireenya, nageenyi misooma, nageenyi dhiyaana waan ta'eef jechuudha. Itti aansee tajaajila. Namni waan xiqqoo takka aanaa tokko deemee waraqaa eenyummaa hodhaabe paartii abaara waan ta'eef paartiin cichoomee qabee ka deemaa keessaa tokko kenna tajaajilaatu jechuudha. Kanaaf nutis akka afaan mootummaatitti akka uummataatitti uummanni kutaa magaalaa Dambalaa maal jedha jennee waltajjii addaa kana qopheessine jechuudha.